Okay. Amma gaa gara isa guddichaatti seennaa dhiyeenya kan qubee kids appilikeeshinii kalaqxee ijoolleen Oromoo akka isaan afaan isaanii irraa baratan carraa sana bantee jirta. Biyya kana keessatti ijoolleen yeroo birthday hidhattu churchii daa'ima wajjin yeroo ooltu ayinoo akkati daa'ima jaallattuna intanii tokko banu Roblox. Yeah, Roblox. Roblox. Yeah. Immediately bilbila sirkaa fudhatanii Robloxii banuu sana booda ijoollettiin sinjeektu teessee Roblox ilaalaa ooltii achirraa afaan bartii waan baay'ee barti. Qubee kidsii maayin isa kana ijoolleedhaaf bakka bu'uuf hin gargaaramaa inni qubee kidsiin nu ibsuu dandeessa appilikeeshinichi maayin? Qubee kidsiin basically appilikeeshinii itti afaan Oromoo ijoolleen keenya ijoolleen boos biyya keessatti dhalatanis biyyoota gurguddatan keessa jiranis haala salphaa ta'een haala gamified ta'een kokkolfaa taphachaa kan isaan ittiin afaan Oromoo ittiin baratanidha. At the same time afaan Oromoo qofa miti saayinsii naannoo isaanii qaama isaanii kan isaan itti hubatanii of ibsuu danda'an isaaf ka'umsa kan ta'e appilikeeshiniidha jechuudha. Almost like screen irratti sheerii godhee immoo caalaa banee agarsiisaa deemuun immoo bal'inaan like daawwattoonnis yeroon kun yeroo Ameerikaa keessaatti Thanksgivingidha namni nyaatarra jira Itoophiyaadha yeroo ribaatii namni baay'een hin jiru sokee bor iftaan in argu sababa ta'ee fi mee baniiti nutti agarsiisi. Tole. Egaa screen irratti hin mul'ata jedheen yaada. Nan sirreessa kompiitara koorraan banaa jira waan ta'eef. Kunoo almost qubee kidsiin appilikeeshinichi maaldhaa kan jedhuufi qubee kidsiin appilikeeshinii boos Play Store irrattis Google Play irrattis App Store irrattis appilikeeshinii yeroo kana published ta'ee jirudha. Afaan Oromoo ijoollee boos biyya keessa jiraniifis ijoollee diaasporaa or biyyoota garaagaraa keessatti dhalataniifis kan fayyadudha. Isaaf ka'umsuma isaarraa gaafa appilikeeshiniin sun buufamu or appilikeeshinii sana gaafa daawunloodii godhamu peejii kana fakkaateedha kan inni dhufu. Kuni privacy and data collectionidha. Kana irratti kan inni agarsiisu daataa keessan homaayyuu kolleektii hin goonu. Kan nuti fudhannu minimal. Kunis immoo educational content nuti dhiyeessinu or wanta barumsa afaan Oromoo barsiisaa jirru kanaaf wanta isaan fayyada ijoollee fayyada jennee yaannu kan ittiin kenninudha kan jedhudha. Barreeffamii fi tarmiin kun maaf dhiyaate kan jedhu namoota baay'eef gaaffii ta'uu danda'a. Biyyoota gurguddatan keessatti there is COPPA standard waan jedhamu jira. Appilikeeshinii ijoollee xixiqqoodhaaf or daa'immaniif dhiyaatu keessatti privacy of data kan ijoollee kan ittiin eegamudha. So standardii Ameerikaas Yurooppis guutuudhaaf jedhamee appilikeeshinichi qulqullinaan kan hojjetamedha waan ta'eef asirratti privacy fi terms of servicing sun acceptii gochuun dirqama ta'a jechuudha. Daataa akka nuti kolleektiin goone wanta jirus immoo haala seera qabeessa ta'een seera boos internationalis kan biyya keessas kan eeggate ta'uudha. So I agree ergadhanii booddee peejiin kun gaafa banamu Ingiliffaa fi afaan Oromoo afaan filadhaa kan jedhu qaba. Kan inni kun Ingiliffaa fi afaan Oromoo kan ittiin filatan ijoolleen afaan Ingiliffaatiin afaan isaanii hiikkatan Ingiliffa yoo filatan bataniinsaa interaakshiniin as keessa hundumtuu Ingiliffa ta'a. Afaan Oromoo yoo filatan immoo barreeffamni irra jiru afaan Oromoo ta'a jechuudha. Ammaaf English kan jedhu filannee gaafa keessa seennu kun appilikeeshinichi kana fakkaata gaafa banamu filannoowwan baay'ee qaba. Alphabet buttons, cards, trace, human body akkasumas immoo geemota muraasa as keessaatii qaba. Gaafa gadi buun immoo knowledge exploration yookaan immoo like general knowledge jedhee kana yaades immoo wantoota kana of keessaatii qaba. Muraasa isaa banee akka waliin ilaallaa jechuudha. Inni jalqaba alphabet buttons kan jedhu kun peejiin kun inni guddaani qubee fi sagalee wal qabsiisudha. Amma asitti So kun sagalee daa'immaniitiin abbaa caadaa ijoolleen gaafa aase irratti yeroo tuqan sagaleen isaa maal akka ta'e baru baasee gaafa tuqan akkuma kana so associationiidhaan or
barreeffama asirra jiruu fi sagalee sana walitti qabsiisaa deemu jechuudha. Kun immoo daa'imman gaafa umuriin isaanii dabalaa adeemu jalqaba irratti wantoota baay'ee kan isaan hubatan associate gochuun or wantoota wal bira qabuudhaan wal qabsiisuudhaan jechuudha. Inni kan biraa alphabet cards. Inni kun qubee fi fakkiidhaan. Kana jechuun haadhaa isaa booddee jecha sana arbaa fakkii isin argu ijoolleen yaada isaanii hin hawwata. Barruu, caa, coocii. So inni kun haadha amma zaatti akkuma yeroo jalqaba kutaa tokkoffaa irratti or elementary school irratti ijoolleen qubee fi fakkiidhaan jechoota wal qabsiisan sana isadha jechuudha iddoo kanatti fiduuf kan yaallee. Kan biraa alphabet trace kan jedhu jira. Inni kun qubee barreessuudha. Afaan Oromoon isaa ijoolleen reefuu barreeffama shaakalaa jiru waan ta'eef asirratti iddoo duwwaa jiru kanarratti quba isaaniitiinis ta'uu danda'a. Warri taabileetii qaban immoo peeniidhaanis ta'uu danda'a. Barreeffama sana shaakalu. Overall inni kun baay'ee lenientidha. Lenientidha yeroo jedhu baay'ee strict miti peejii kanarratti. Sababi isaa aappiin kun ijoollee umuriin isaanii waggaa 2 fi isaa ol jiraniifdha. So anamma xiqqoo streetii godhee laaptooppii koo irratti sararuuf yaaleera. Ijoollee xixiqqoon immoo as jallisaa achi jallisaa sararu waan ta'eef ijoolleen fedhiin isaanii otoo hin jedhin gaafa waa xiqqoo dogoggoran balleessitee tatootti hin jedhin adeemsa keessa shaakala keessa akka isaan barreessuu baraniif hojjetame jechuudha. Kanaaf waama biraas yoo godhan baay'ee isaa hamma gidduun kun sararichi amma tuqametti sirriidha toshiteettaadha jechuudha. Ijoollee jajjabeessaa hamilee isaanii cimsaatii akka isaan barreessuu shaakalan taasisa. Kormeekii. Akkuma kana number butonsiinis lakkoofsotumadha. Lakkoofsota sagalee wajjinidha. 1, 2, 3, 4, 100. So lakkoofsota akka isaan baran kunis sagalee fi lakkoofsota akka isaan wal bira qaban taasisa. Inni guddaan kan biraa kan yaada ijoollee baay'ee hawwatu animeeshinii kanadha. Animeeshinii kanarratti ijoolleen gaafa qaama barbaadan yeroo tuqanii maqaa isaa or maal akka ta'e sana ibsaaf jechuudha. Funyaan, maddii, ciqilee, jilba, quba miillaa. So ijoolleen afaan Oromootiin akka isaan mataa koo, harka koo, miilla koo jedhanii akka isaan of ibsan taasisaa deema. Yeroo tuqan kan inni deebisuuf immoo waan ta'eef caalaatti wanticha hin hubatu. Deebisee immoo Ingiliffaanis barreeffamii jala jiraachuun isaa immoo ijoollee afaan Ingiliffaatiin afaan isaanii hiikaniif wantichi maal isa sana barreeffamaanis caalatti yaada isaanii ibsaatii jabeessaa deema. Kan biraa qubee quiz or alphabet quiziin kun immoo speeshaalii kana ijoolleen yoo ofiin banuu baatan maatiin erga ijoolleen aappii kana fayyadamanii booddee quizii kana bananii akka isaan ittiin hammam hubataniiru hammam galeeraaf isa jedhu sana akka isaan ittiin hubataniif kan ittiin ilaalamudha jechuudha akka qormaataadha. Laa. So amma laa jedha yoo ijoolleen dhageenye ta'e irra deebi'ame speaker irratti gaafa kilikii godhamu play godha. Hintii immoo yoo barbaadan loomii. So laa loomii jedha jechuudha iddoo dura jiru irratti. So asitti loomii fi laa gaafa dhagaan ijoolleen akkas kunoo qaxalee koo hin filatu jechuudha. Deebisee immoo akkuma kana gaafa amma paayidhee yoo dogoggoran immoo irra deebi'ee yaali. Haala animeetir ta'een ijoollee yaada isaaniis otoo isaan hin gaddisiisin otoo isaan hin mufachiisin taphachaama kolfaama akka isaan barataniif akkas kunoo qaxalee koo dogoggora isaanis immoo akka isaan sirreessaa improve gochaa deemaniifdha jechuudha. Appilikeeshiniin kun harka caalu baay'ee gara laafessadha. Lenient hin jedhu baay'ee gara laafessadha. Gaafa isaan waa balleessan balleessitee ta'eetti hin dheekkamu jechuudha. Akka isa yeroo elementariitti gaafa waa qubee jechuuf dinnu alangeedhaan nu rukutanii sana miti. Suuta hidheetu sossobeema barsiisaa jechuudha. Deebisee asiitii maachingitti nan deebi'a. 9. Kun immoo geemii ijoollee sagalee dhaga'an sana tuqaniitoo isaa booddee ifaatiin wanta dhufu sana amma fakkeenyaaf 6 jedhee maa gaafa jedhu didaa jechuudha. So amma isaan dhaqanii dogoggora baay'ee dogoggoranitti inuma isaan taphachiisaa. Kun immoo ammas osoo taphatanii 6 gaafa jedhu 6 ishee kamedhanii tuqu tokko isa kamedhanii tuqu. So dandeettii isaaniitti afaan Oromoo baratan qubee ittiin baratan caalaatti cimsaa fi deema jechuudha. Kan biraan boodii kuiziin kun immoo handhuura tuqi. So handhuura tuqi gaafa jedhu handhuurri iddoo kam jira maal jedhu sana iddoo duraatti akkuma tuttuqanii baratan akkas kunoo qaxalee koo dhufanii asitti immoo wanticha yaalaa irraatii barachaatii deemu jechuudha. So akka kanadhaa audio maatsiin kun immoo ijoollee herreega barsiisuufdha.
aappii kana keessatti iddootti herreega barsiisu baay'een hin jiru lakkoofsa barataniiru garuu ida'uu hir'isuu baay'isuu hiruu maatiin kana bananiitoo barsiisuu danda'u jechuudha. Gaafa kun banamu automood kan jedhutu jira. Automoodiin kun ida'uu gaaffii 15 erga gaafatee booddee hir'isuutti darbaa hir'isuu gaaffii 15 baay'isuu gaaffii 15 hiruu gaaffii 15 gaafata. Lakki ida'uu qofan barsiisa jettan immoo additional leettanii start gaafa jedhamu. Afur ida'uu 8 meeqa? So afur ida'uu 8 meeqadha jedhee gaafate jechuudha. Isaa booddee ijoolleen asirraati wanticha erga walitti ida'anii booddee. Akkas kunoo qaxalee koo. 7 ida'uu 2 Meeqa? So haala kanaatiin herreega baratu jechuudha. Kun inni guddaan guided teaching ijoollee tokko da'uu tokko lama dhedhadee akkuma barsiifamu aappii kanas iddoo kana bananii maatiin kennan gaafficha hin gaafata dogoggora isaanii irraa hin baratu akkuma kanaan dandeettiin afaanii isaan qabanis cimsachaa deemu jechuudha. Kan biraa colors kan jedhu kana ofii koofis baay'een jaalladha. Inni kun ijoolleen halluuwwan garaagaraa afaan Oromoodhaan akka isaan ibsachuu danda'aniifdha. diimaa, adii, gurraacha, keelloo, burree, warqee, So gaafa tokkoon isaa tuqamu backgroundiin isaas jijjiiramaa deema jechuudha. bulloo, arfaasee, asheeta, So kalaroota baay'ee kan Ingiliffaan like magenta, gray, silver ምናምን warra jennu kana meetii, jechoota afaan Oromoo isaaniitiin hin jiraata jechuudha. Kana namni baay'een iyyuu ofiima koofiyyuu baay'ee isaan beekuun ture asii achii babarbaadee akkasuma faarfannaa ijoollee kaayyoon hojjetan irraarree taa'ee dhaggeeffadhee keessaa barreeffadheen kana hojjedhe jechuudha. Kun immoo ijoolleen akka isaan halluuwwan akka isaan baratan taasisa. Kun kan isaanitti waa'ee bineeldota mana keessaa kan isaanitti baranna. Gaafa tokko isaa filatan sagalee isaa taphataa fi isaa booddee maal akka ta'e sitti hima jechuudha. adurree, So kun saree, so haala kanaatiin osoo maxabatanii kun adurreedha kun sareedha especially ijoolleen magaalaa keessatti guddatan ijoollee diaasporaa iddoo garaagaraa jiranis general knowledge isaanii yaada isaanii bal'isaa fi deema jechuudha. Ijoolleen immoo kan isaanitti afaan baran waan isaan kofashiisuun waan haaraatti ta'e ammuma argaa deemanidha. Isaafdha akkuma kana bineensota bosonaas hin jiraata jechuudha. Amma fakkeenyaaf aappii kana yeroon hojjedhuun bare malee sagaleen naachaa maal akka ta'e hin beekun ture. Amma fakkeenyaaf osoo banee naacha, haala kanaatiin sagalee isaa barachaa maal jechaa deemu guyyoota torbees ji'oota waggaas fulbaana, onkoloolessa, sadaasa, kun ji'oota waggaa fi guyyoota suni Oromiyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa aadaa jiru ibsuudhaaf jedhamee akkuma kana immoo ji'oota wajjin wanta wal qabatu ibsuudhaaf jedhamee fakkiiwwan garaagaraa kan isaan ijoolleen arganii aadaa isaanii eenyummaa isaaniitti baratanis of keessaa qaba jechuudha. Overall appilikeeshinichi kana fakkaata akkuma sagalee maal argan sana gaafa as dhufanii kun immoo dandeettii waa yaadachuu ijoollee kan cimsudha jechuudha. Amma especially memory gaming kun ijoollee xixiqqoo reefuu jabaachaa jiranii fi wantoota wal bira qabanii bitaaf mirga wal bira qabanii akka isaan wantoota hubataniif wantoota argan akka isaan yaadataniif dandeettii yaadachuu isaanii kan cimsudha jechuudha. So qubeedhaan afaan Oromoo qofa barsiisna osoo hin taane dandeettii ijoolleen itti waa shaakalan dandeettii ijoolleen itti waa yaadan early development stage irra wanta jirullee taphachaa akka isaan cimsatan taasisa jechuudha. naacha, So asiitii naacha jedha naacha, nan argadhe jechuudha. So wantuma dhokate kuruphee, kurupheedha. kuruphee, So wanticha ammuma argan arba, arbadha kun naacha, amma kun arbadhaan naacha dhadhee isaa booddee gaafan dogoggoruu na jalaa dhoksee jechuudha. So ijoolleen amma arbii jalqabarra jiraachuusaa naachi as jiraachuusaa yaadachuuma qabu. naacha, Naachadha kanaafu naacha, naachi as ture arba, arbi as ture arba, akkasitti ijoolleen waan argan sana akka isaan yaadatan shaakalsiisaa deema. So overall appilikeeshinichi kana fakkaata. Waa'ee appilikeeshinii kanaa gaafan kaasu appilikeeshiniin kun haaraa miti yeroon jedhu hojii appilikeeshinii kanaa kanan jalqabee bara 2017 yeroon barataa waggaa lammaffaa yuunivarsiitii Finfinnee turedha. So har'a irratti appilikeeshiniin kun caalaatti fooyya'aa dabalaatii ergan yeroo jalqabaa san hojjedhe versionii tokkoffaa irratti 2017 dhumarra yeroon hojjedhe
peejii feesbuukii kuush teeknooloojis jedhamuun qaban ture achirrattan waan jiru sheerii godhee almost naannoo namoota 2,000 fi isaa oltu fayyadamaa ture yaada isaan naaf kennan maatiin gorsa isaan kennan kunotoo fooyya'ee kunotootti dabalamee isa isaan jedhan otoo man fudhadhee irratti hojjechaa jiru gidduutti addunyaa barnootaattis achii ba'ee immoo hojiittis waan angoreef baay'ee mootoon fooyyessiin naannoo waggaa 7 ture jechuudha. Waggaa 7 booddee erganas dhufe immoo gaappii bal'ina jiru ispeeshaalii ijoollee diyaaspooraatti dhalatanii guddatanis caalaatti yeroon argu namooti biyyaatis gaaffii naa kaasan irraa immoo ka'ee haala baay'ee fooyya'aa ta'een waggaa 7 booddee immoo versionii 3.0 kana qabadhee dhufe jechuudha. Inni kun Play Store irras jira. Google Play Store irras jira akkasuma warra iPhone, iPad fayyadamaniif immoo App Store irras jira jechuudha. Even namoota Mac fayyadaman illee koompitara isaanii irratti buusanii ijoolleen isaanii akka isaan afaan baratan akka isaan ittiin waan baratan kan ammoo caalaatti dandeettii isaanii ijoollee ittiin qoranii ittiin cimsaniif gargaaraa jechuudha. So overall applicationichi kana fakkaata wantoota baay'ee qaba keessaatiin muraasadha kanan tuttuqee kaase akkasidha.